Mee eenyu dinqisiifattaa? Eenyu fakkeenya godhattee? Hangaftootarraas. Hangafootarraa hunduma isaanii Hundi isaanii dhugaadha. hunduma isaanii laannuti amma waan nu dhiibuun qabu. Isaan osoo dhiibbamanii, osoo caphanii, osoo waan sila bakka isaaniif ta'u jiraachuu danda'anii boolla keessatti galaniiti bara. Fakkeenya Afran Qalloo jibboo gaafa galanii jibboo jechuun lafa gubbaan isaadhaa akka mana kanaa jala achi jalatti aartii hojjetaa turan. Asii deemanii Maqdishoo fa'aa deemanii hojjetaa turan. Shantam Shubbisaa yoo ilaalte, Ali Shabboo yoo ilaalte, Haloo Daawwee yoo ilaalte. Haloo Daawwee mana hidhaa Jibuutii keessatti hidhamte gatii afaan Oromoo jedhee itti sirbite. Achi keessatti hidhamte maraatuu taatee gaafa carqa facaasaa akka maraatuutti mana hidhaa dhaabaa turfan. Nuti har'a san hin jiru. Haala mijjaa'aateetu jira. Isaan immoo san keessa taa'anii akka nuti jireenya keenya har'aa kana haala mijjeeffannuuf gatii waan nu kafalaniif hundumti isaanii oolmaa guddaa nurraa qabu. Baay'ee isaanii galateeffannaa dhugaadha. Ijoollee baachii kiyyarraa. Habuugaa ijoollee baachii kiyyarraa Andu'aalam Gosaa baay'een jaalladha. Andu'aalam baay'een jaalladha. Bulloo kiyyaan jaalladha. Bulloo kiyya baay'een jaalladha. Baqa galaanaan jaalladha.